Yoo barbaadani machuu dandeessu rakkoon qabu. Ani egaa alataa Wallagga ba'aa Naqamte haalli jiru gaa yeroo dheeraa nuti turee dheereffatee jira. Waan kun waan har'aa miti. Sirnuma dura irraa nutti ta'ee sirni durii sun immoo waan jijjiirame tokkoon qabu. Paariin kun kan Minilik irraa dhufee waan kun dachee dheereffatee jira. Idda bara dheeraa fi yeroo xiqqoo miti nutti ture baay'ee nurra ture. Sirni kun waan jijjiirame tokkoon qabu. Qabsoofnes qabsoo keessa turres waliin ilaallee turre. Ganda kanaanii ani amata torba waliin qabsaa'eera wayyaaneen. Wayyaanee duukaa amata torba qabsaa'eetan amata torba booda biraa ba'e. Akka kiyyatti ilaalchi kuni ilaalchi wayyaanee ilaalcha amma jirurra ilaalcha wayyaanee wayya. Ilaalchi wayyaanee fooyyee qaba. Lubbuun saba keenyaa akkanan dhumne gaaf sana. Lubbuun saba keenyaa daangaan Oromoo takkaallee akkanan taane. Daangaan keenya gaafas kabaja qaba. Daangaan keenya har'a gaafa abbaa biyyaa tennu daangaan keenya har'a daangaa ormaa taatee ummanni haati keenya mana keessatti hubattuuf mana keessatti mormi cituuf nurra dheeratee nutti guddatee gaafa Oromootu biyya qabannutu Oromoon biyya beeku yeroo kana gaafa paartii wayyaanee sana akkanan taane nuti haati keenya mormi muramne miidiyaan hin jiraatin iyyuu malee kanan argine waan kana baay'ee nutti dheeratee jira saba kiyyaa. Ani waan kana yoo gatteessanii ilaaltanii fi namni afaan mara geeffatu bareeda. Afaan mara yoo ageessu ta'ee fi afaan ganda kanaa jala teessanii yoo mana isaanii jala teessanii ageessanii akkatti sabbi keenya uumaa jiru. Afaan isaaniillee namni ageessanii mana isaanii jala teessanii tuman seenanii ageessatan galgala kanas aggeeffachuun ture jala taa'eetan aggeeffachuu ture waan boolla gandi kun nu qotu akkatti dachee qabannu oomisha wayii warshaa wayii tokko gidduu daangaa irratti dalanneeti itti sinnaa akkanittiin yogguu sana immoo uummata kaaniin mallaqa laataa deemnaa dachee bal'ifataa saba keenya chitti seensaa deemnaa siyaasaan malee akkatti dacheen qabannu ani yogguu isaan dubbatan dhaga'u ture jala taa'ee amma saba Oromoo kana hin binnaa mallaqaan hin binnaa mallaqaan binneeti isaan keessaa warra ol taa'uuf mallaqa laannaa kana booda waraanallee harka keenya gashannaa akkasittiin dachee bal'ifannaa akkatti Wallaggaa guutuu qabannaa jechuu aggeeffachuun ture galgala kana jala taa'ee isaan jala mana isaan jala afaan isaaniitiin gisee isaan dubbatan. Waan kana immoo Oromoon keenya guutuun hin beeku. Oromoon keenyaan afaan hedduu dhaga'u kana immoo sheer gochuu qabaa oolii. Sheer illee dhaga'u jira diina keenya waa isaan qotan galgala waan abbaafaatti odeessanii galgala mucaan buna irratti odeessiti ani. Gandi kun rafeen bulu yaa saba kiyyaa ammallee nuti deebinee waliin nyaannu gaachanni addaa qabnu kunillee gaachannii fi bilisummaan kan bosona jirullee walitti kaasuu dhiisee diina kana ofirraa cabsuu qaba. Diina kanatti fuula deeffachuu qaba. Yoo tokkummaa qabaanne walitti kaasuu dhiisne diinni kun nu keessaa yeroo xiqqootti keessaa nu keessaa caba. Yoo nuti tokkummaa qabaanne walitti kaasuu dhiisne bareeda amma kanumti waan kana gaggeessaa ture amata 8 fi Oromummaa afaan Oromoo dubbateeti. Garuu kanumti siyaasa kana isaaniif illee qoodu ganda sanaaf qoodu obboleessi humna addaa warra Gondorii inni immoo bushaa waraanaati maqaan isaa Faqqadee Tafarraa moo eenyu ama kuni kanumti akkana gochuu jiru waraana keessaa kanumti uummata keenya geessaa jiru ficcisiisaa jiru amata 8 guutuu fi daangaa kanaa fi waraana keessatti taa'ee maqaan isaa amma baramee jira. Kan akkana gochuu jiru kuni Faqqadee Tafarraa ama Faqqadeen Tafarraa kun afaan Oromoo beekaa. Oomisha hedduu qabaa Oromoo keessaa. Akka alataa Oromootti maqaa baafatee afaan Oromoollee beekaa bakka guddoollee waraana keessatti illee waraana akka barbaade oofuusaa humna addaa keenyallee akka barbaade ficcisiisaa jiru siyaasa kennee fi asii maarrajaa isaanii kennee baay'eeti ganda isaanii seensee uummata qalsiisullee isaa namicha kanaa kana uummanni keenya waraana keessa jiraatu humni addaa keenyallee beekuu qaba waan kana.